Hai, nagaa jirtu. Ani Dirribaa Yeleen jedhama. Har'as barumsa keenya barumsa giraamerii afaan Ingilizii mata duree walii galaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa horii tarii barumsa kana hangammaatti hin argin jirtan yoo jiraattanii fi barumsa giraamerii afaan Ingilizii akkuma nama dubbachuudhaaf yaalee English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu kan waliigalaa ta'ee isa jalatti garuu parts of speech mata duree jedhu addumaan qabannee adeemaa jirra. Yeroo darbee barumsi guyyaarraa barumsa isaa kutaa 5ffaa keenya hangammaatti barumsa kutaa 4 ilaallee jirra. Parts of speech jala qabxiiwwan adda addaa 8 akka jiran kanaan dura ibseen darbee 8 keessaa inni jalqabaa naawoniidha. Waa'ee naawonii barachaa jira jechuudha. Naawonii keessaayyuu immoo akaakuuwwan naawoniiti kan nuyi barachaa jirru. Akaakuuwwan naawonii adda addaa keessaa hangammaatti barumsa keenya kutaa 1ffaa keessatti waa'ee proper naawon ilaallee itti fufnee waa'ee common naawon ilaallee abstract naawon isa jedhu ilaallee torban darbe immoo waa'ee countable naawon ilaallee turre. Har'a immoo barumsi keenya guyyaarraa waa'ee akkuma mata duree isaarraa arguun danda'amu waa'ee uncountable naawoniiti jechuudha. Barumsa hangammaatti baranne tarii namoonni hordofuudhaaf barbaadan gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii Tube jedhurraa argachuu dandeessu. Egaa akkuma nama dubbachuudhaaf yaalii godhe waa'ee naawoniiti. Qabxiiwwan naawonii jala jiran ilaalaa jirra. Hangammaatti qabxiiwwan 4 ilaallee innarraa uncountable naawoniidha. Naawonota hangammaatti ilaallee keessumaa warra jalqabaa 3 yoo ilaallee fi tokko tokkoon waa'ee naawonota akkamii akka ibsan ilaallee turre. Dhufnee arfaffaarra gaafa geenyu garuu countable noun and uncountable nouns mata duree jedhu bira yeroo geenyu wanti addumaan jarreen kan adda godhu maa inni isaan kun naawonotuma jiru jedhaman bakka lamatti addaan qoodu. Naawonii kamisa ta'u isa argamus isa argamnes isa lakkaa'amus isa lakkaa'amnes haa ta'u naawonotuma jiru jedhamanii yaadan bakka lamatti addaan qoodanii kaa'u. Maal jedhu yookii naawonii isa lakkaa'amuudha wantoota warra lakkaa'aman ta'u inni kun countable noun jedhamee beekama. Yookiin immoo naawoniin jiru naawonii isaa hin lakkaa'amneedha uncountable naawonii ta'a jennee ilaallee turre. Mata duree keenyaarraa isa uncountable noun jedhu kana gaarii goonee hubachuudhaaf qabxiin nu gargaaruu danda'u qabxii guddaan tokko yoo jiraatee fi waa'ee countable nounii gaarii goonee hubachuudha. Countable noun jechuun maal jechuudha? Amala isaanii tokko tokkoon ilaallee fakkeenya dabalatee qabxii baay'ee achi jalatti keenya ilaallee darbineerra. Waa'ee countable nounii maal jechuudha? Eenyu fa'i attamitti lakkaa'amuusa jedhu gaarii goonee hubannee dhufneerra taanaan inni kun immoo faallaa isa sanaati waan ta'eef waa'ee uncountable nounii salphaatti gaarii goonee hubachuun immoo hin cimuu jechuudha. Egaa akkuma countable nouniidha. Uncountable nounis amala ofii isaanii qaba waan ta'eef har'a isa kana ilaallaa jechuudha. Uncountable nounii maal jechuudha? Waa'ee uncountable naawonootaa gaarii goonee hubachuudhaaf ruuliitu jira yookaan qajeelfama nu hordofuu nurra jirutu jira. Seerri giraamerii afaan Ingiliziidha. Qajeelfama uncountable naawonootaaf kaa'ee qaba. Isaaniin tokko tokkoon ilaalla. Amma mata dureedhuma isaanii ilaallee booddee garuu qabxiiwwan amma iddoo kanatti keenyu qabxii 5-6 tokko booddee immoo tokko tokkoon bal'isnee ilaalla. Fakkeenyaaf uncountable nouniin qajeelfama yookaan eenyummaa isaa jalqabaa keessaa tokko are nouns that cannot be counted. Naawonota warra lakkaa'amneedha. Warra lakkaa'aman kanaan dura ilaallee darbineerra. Inni kun immoo warra lakkaa'amneen. Warra lakkaa'amne jechuun eenyu fa'i attamitti immoo lakkaa'amu attamitti immoo lakkaa'amanii isa jedhu ilaalla. Gaatti fufnee lammaffaan are always considered to be singular. Uncountable nouniin yeroo hundaa singulaarii jedhamanii ilaalamu jedhamanii ka'amu yeroo barreessinu pluraalii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Inni ittaanu we don't use a number
lakkoofsa jechuudha kun 1 2 3 isa jedhuudha. Yookaan an jechoota jedhan immoo hin gargaaramnu yeroo uncountable nounitti dhimma baanuu isa jedhuudha. Inni taanu always singular verbs for uncountable nouns. Always use singular verbs for uncountable nouns jedha. Edda uncountable noun yeroo hunda akka singularitti ilaalamu yoo ta'e uncountable nounidhaaf immoo singular verb immoo gargaaramnaa jechuudha. Isa kanaaf immoo inni kun immoo isa kanaatti dubbata. Qabxii inni taanu yeroo darbe yeroo waa'ee countable noun waliin ilaalaa turre jechoota warra kam qofaadhumatti countable noun fuuldura gashineetti gargaaramna. Isa kana yeroo sana ilaalleerra waan ta'eef fuula kanarra jiraachuu dhiisuu danda'a hin jiru. Jechoota warra kamtu immoo countable nounifis uncountable nounifis gargaara. Fakkeenyaaf fuula kanarraa gabatee isa magariisa kana keessa jiru yoo ilaalleef boos inni jedhu kun countable nounifis uncountable nounifis hin gargaara. Jechoota isa jalatti tarreeffamanii jiran kun lamaan isaanii fuuldura gashinee dhimma itti ba'uu dandeenya. Uncountable noun qofaaf immoo isa gabatee diimaa keessa tarreeffame kan immoo dhimma itti ba'uu dandeenya. Countable noun inni jedhu garuu kan ofii isaatii fudhatee torbanarraa darbeera waan ta'eef isa kanas ni ilaallaa jechuudha. Egaa hamma ammaatti qabxii 5 6 tokko ilaalleerra. Isaan kan immoo tokko tokkoon itti fufnee bal'isnee akka caalaatti faa ta'uuf walii wajjin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf qabxiin jalqabaa uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Maal jechuudha akkas jechuun naawnoonni jiru maqaa qabu barreeffama keetti dhimma itti baana hin dubbisna hin waamna garuu immoo hin lakkaa'amanii. Yeroo darbe waa'ee countable noun kaasne cal jenneedhuma jechoota tarreessuu caalaa ilaa isa kana teebiliidha doogiidha kana jennee kaa'uu caalaa categorize goonee gareedhaan hiruu yaalle. Fakkeenyaaf kan namaa kan wantoota kan bineensotaa jennee keenye. Uncountable nouniin eenyu fa'i warri uncountable noun jedhamanii ka'amanii isa jedhu beekuudhaaf falli salphaan groupiidhaan jarreen sana beekuudha. Eenyu fa'i isaan isa jedhuuf jalqaba warri uncountable nouns jedhaman kun eenyu fa'i isa jedhu hubachuudhaaf jalqaba garee isaanii beekuutu murteessaadha. Fakkeenyaaf garee wantoota dhangala'anii wantoota dhangala'oo ta'an liquids wantoota ta'anii bifa addana jala ta'an kanaan warri jiranii uncountable nouns'idha. Naawnoota warra lakkaa'amne hin lakkaa'aman jechuun maal jechuudha garuu bifuma jiraniin maqaa dhahamanii 1 2 3 jedhamanii akka qajeelfama naawun countable nounif kaa'ametti lakkaa'aman jechuudha malee tasuma lakkoofsan qabanii waa'ee jarreen kanaa hubachuun hin danda'amu jechuun moo miti isatti dhufna. Fakkeenyaaf bishaan, buna, aannan, biiraa, dhiiga, bokkaa wantoota kana fakkaatan warra uncountable noun jedhaman keessatti ramadamu jechuudha. Liquids powders warra jedhan fakkeenyaaf akaakuusaa yoo ilaallee fi sukkaara, daakuu, ashaboo, awwaara, biyyoo, daaraa isaan kun wantoota daakuudha waan ta'eef qaama qaqqabatamaa gurguddatee lakkaa'uuf namaa mijatuuf qaama akkasiin qabanii. Kanaaf tokkoffaa liquids, lammaffaa powders, sadaffaa warra gaazii ta'an fakkeenyaaf qilleensa, aara, oksiijinii wantoota akka urriifaa jiran kan ammoo lakkaa'uun hin danda'amu jedha seerri afaanii. Akaakuu isaanii beekuun baay'ee murteessaadha. Cal jenneedhuma inni itti aanu materials warra jedhaman keessaa fakkeenyaaf waraqaa, dhagaa, muka, furtuuwwan isaan kunis garee warraa hin lakkaa'amne keessatti ramadamu. Hin lakkaa'aman jechuun garuu tasuma lakkoofsan qaban jechootu hin ta'in akkamitti gara lakkaa'amuutti dhufuu hin danda'ama isa jedhuuf immoo qajeelfama ofiisaatii qaba. Isa immoo itti dhufna. Fakkeenyaaf garee kana keessaa inni kan biraa nyaata, fruit fakkeenyaaf foon, fruitis ta'uu danda'a, foonis ta'uu danda'a, cheesii, daabboo, dhadhaa isaan kunis garee nyaataa keessaa immoo warra uncountable nouns jedhamanidha jechuudha.
yaadota adda addaa qaqqabatamuu hin ta'in fakkeenyaaf abstract ideas jechuun hin qaqqabannu hin arginu fuunfachuun hin danda'amu arrabaan dadhabachuun hin danda'amu garuu barreeffama keessatti dhimma itti baana jechoota maqaa qabanidha hin barreessina hin dubbisna isaan kunis abstract nouns jedhamu fakkeenyaaf time yeroo information odeeffannoo love jaalala beauty miidhagina isaan kunis egaa akkasittiin yoo garee isaanii beekneef fakkeenyaaf uncountable nouns warri jedhamanii wateriidha sugariidha air pepper fruit time jenneedhuma cal jenneedhuma jecha tarreessuu caalaa akaakuu isaaniitiin adda baasne yoo keenye hubachuudhaaf baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Mee isaanuma kana gara fakkeenyaatti deebisnee ilaalla. Hin lakkaaman jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf wanta dhangala'aa ta'e haa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaa irratti egaa akkuma arguu hin danda'amu a bottle of water jechuu dandeenya. Wateriin hin lakkaamu uncountable nounidha. Attamitti baay'ina bishaanii beekuu hin danda'ama ree? Kan inni ittiin beekuu hin danda'amu qodaa ittiin safaramuuni. Fakkeenyaaf a bottle of water, a cup of water jechuun hin danda'ama. Qodaa ittiin safarruun qaruuraadhaan wantoota garaagaraa inni keessa kaa'amee ittiin safaramuuni bishaan yookaan immoo wantoota uncountable noun ta'an lakkaa'uun safaruun hin danda'ama. Two bottles of water fakkeenyaaf bishaan qaruuraa 2 jechuun hin danda'ama. Addanatti qaruuraan nu ittiin safarru baay'eedha pluraaliidha. Kanaaf isa pluraalii gooneessiitti daballee haa ta'u iyyuu malee waateriin achuma jira. Jalqabatti maal jennee turre yaadattu yoo ta'e uncountable nouniin yeroo hundaa singulaarii ta'aa jenne. Kanaafi waateriin yeroo hundaa waateriidhuma. Qodaan nu itti safarru bootiloota 7,800,000 miliyoonii tokkos ta'uu danda'a. Water jechinni jedhu nouniin water jedhu garuu yeroo hundumaa singulaarii ta'utu irra jira. Isa halluu diimaan barreeffame kana we don't say isa jedhu kana yoo ilaalleef a water is colorless hin jedhamu. Sababiinsaa uncountable nounii fuula dura nambarii gashuu hin dandeenyu kallattiidhaan one water two water hin jennu a yookaan anis gashuu hin dandeenyu jennee turre. A water is colorless hin jedhamu. Yoo barbaanne itti fufee isa magariisaan barreeffame yeroo ilaallu water is colorless. Jecha kamiyyuu nounii water jedhu dura otuu hin gashin akkasumatti water isa jedhu gargaaramne water is colorless jechuun dandeenya. The water is jechuu dandeenya. Gabatee magariisa ta'e tokko keessatti jalqaba ibsinee turre isaan kana. Garuu a water jechuu hin dandeenya. Sababiinsaa akka seera giraamerii afaan Ingiliffaatti uncountable nounii warra bifa kanaan jiran dura galuu hin danda'u waan ta'eef. Two bottles of water jenneerraa I need a water hin jedhamu. Sababiinsaa eetu dura gale waan ta'eef. Immoo uncountable nounii fuula dura hin gashinuu jenneerra. Garuu I need some water jechuu dandeenya. Wantoota garaagaraa uncountable nounii wajjin adeeman itti daballee gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa giriiniidhaan barreeffamee jiru magariisaan barreeffamee jiru yoo ilaalle I need a cup of water jechuu dandeenya. Bishaan burcuqqoo tokkoon barbaadaa jechuu dandeenya. Itti fufee waama dhangala'aa kana keessaa fakkeenya lammaffaa yoo ilaalle a cup of milk jechuun hin danda'ama. Aannan burcuqqoo tokko jechuun hin danda'ama. Isuma gajjallaatti isa barreeffamee jiru immoo 3 cups of milk. Kaapsiin baay'ateeramma. Kaapsiin qodaan itti safaramu hin baay'ate jechuun garuu aannan maqaan isaas waamamni isaas duukaa pluraalii ta'a jechuu miti. Yeroo hundaa singulaariidha. Uncountable yeroo hundaa singulaariidha jenneerra waan ta'eef. Amma a milk is white hin jedhamu. Sababiinsaa uncountable nounii milkii jedhamu fuula dura eegashuun hin danda'amu waan ta'eef. Garuu the milk jechuun hin danda'ama. Jechoota uncountable nounii dura gashuu hin danda'amu jedhamanii sila gabatee 2 booksota 2 keessa keenya ilaalle isaan sana yoo dura gashine malee een isa sana keessa hin jiru waan ta'eef hin danda'amu jechuudha seerri afaan Ingiliziin eeyyamu. I need a milk hin jedhamu. A milk hin jedhamu. I need some milk. I need a cup of milk faa jechuu danda'ama malee. The milk is white jechuun hin danda'ama garuu. The uncountable nounii dura gashuun hin danda'ama waan ta'eef.
I need some milk samiittis gargaaramuun hin danda'ama. Gara biraa wantoota akka daakuu powder sorra jedhamanii jinis yoo laalle 1 powder 3 powder jennee wantoota powderiidhaan kaa'aman 1 sugar 2 rices jechuun hin danda'amu. Yeroo hundumaa wanti beekuun nurra jiru jarreen kanatti dhimma ba'uudhaaf barreeffama keessatti dhimma itti ba'uudhaaf qajeelfama kaa'amee adda baasnee gaarii goone beekuun gaariidha. Qajeelfamni sun immoo salphaadha. Otuu dubbannu naawnoota keessaa hunduma caalaa xiqqoo ishee kan xiyyeeffannaa addaa barbaadu hubachuudhaaf uncountable nounidha. Inni kaan baay'eensaa dafee namaaf galuu danda'a ifaadha. Inni kun garuu cimaadha namaan galu jechuudha yoo baannillee garuu hubachuudhaaf garuu xiyyeeffannaa addaa barbaada. Fakkeenyaaf wantoota powderii ta'an keessaa a kilo of sugar jechuun hin danda'ama. Shukkaara kiiloo tokko yookaan immoo 3 kilos of sugar. Kiiloon keenya baay'ee yoo ta'e kiiloodhuma baay'isna malee sugariin yeroo hundaa singulaariidhuma ta'utu irra jira jechuudha. Garuu immoo maal jechuu hin dandeenyu 2 kilos of sugars sukkaarota kiiloo 2 bitee jechuun hin danda'amu. Sukkaara kiiloo 2 bitee jechuun garuu hin danda'ama malee. Kanaaf yeroo hundaa uncountable nouniin pluraalii ta'uu hin danda'ani. Eenyufaa uncountable nounii dura gashine itti gargaaramna isa jedhuuf immoo booddeetti deebinee qabxootan sila kaa'e gaarii goone yoo hubannee fi baay'ee salphaataa itti gargaaramuun isaa jechuudha. Fakkeenyaaf a bag of rice ruuzii fakkeenyaaf suuqii tokko bindhannee yoo bituu barbaadne can I get some rice jechuu dandeenya. A bag of rice jechuu danda'ama malee raayizii kana pluraalii gochuu hin dandeenyu. 3 bags of rices jechuun hin danda'amu jechuudha. Tufne wantoota material jedhamanii kaa'amanis I bought 4 pieces of paper. Waraqaadhuma amma fakkeenyaaf waraqaadhuma isa adii jennu A4 size iddoo ta'e tokko bituu yoo dhanne waraqaa 5 bituu nan danda'a. Tarii Oromeeffaan jechuun hin danda'ama ta'a. Ingiliffaan garuu yoo ija 5 bituu barbaanne can I get 5 pieces of paper jechuun hin danda'ama. PCC baay'isuun hin danda'ama. Baay'ee namni bituu barbaadnu ibsa waan ta'eef. Paperiin garuu uncountable nounidha waan ta'eef uncountable nouniin immoo yeroo hundaa singulaariidha. I bought 4 papers hin jennu fakkeenyaaf. Waraqaa 4 bitee hin jennu. 4 pieces of paper jechuun hin danda'ama garuu. Itti fufnee wantoota nyaataa wajjin wal hidhatanii jiran egaa qajeelfamni isaa waluma fakkaata waan ta'eef garuu caalaa akka nuuf hubatamuuf fakkeenyumatti daddabaluun gaariidha. They bought 10 kilos of butter. Amma dhadhaan bitame baay'eedha kiiloo 10. Garuu dhadhaan hin gedderamne bateriidhuma. Sababiin isaa kan nuti ittiin dhadhaa safaruu dandeenyu kiiloodha. Isa ittiin bitame malee ofiidhuma isaa dhadhaa baay'isuuf xiqqeessuun hin danda'amu. Butter is very expensive. Fakkeenyaaf maal jenne uncountable nouniin yeroo hundaa singulaariidha. Singular nouniin immoo singular verbii fudhata. Kanaaf easy goone jechuudha. Butter is very expensive jenne jechuudha kanaaf. Lammaffaa they gave us 2 slices of bread. Amma addanattis baay'ee fakkeenya gaariidha kuni. Dhadhaa daabboo murmuramee isa jiruun lakkaa'ama malee qofaadhuma isaatti daabboo 2 3 4 jennee 1 bread 3 bread jechuun hin danda'amu jechuudha. Yoo barbaanne akkaataan itti murmuramee tokko tokkoon lakkaa'amee gurguramuu danda'an waamuun hin danda'ama. Ittaanee a kilo of meat is 100 birr. Foonni kiiloon tokko meat yeroo hundumaa uncountable nounidha singulaariidha. Singular nouniin immoo singular verbii fudhata waan ta'eef foonnis isa lakkaa'amne keessatti ramadama. Kanaaf attamitti dhimma itti baanaadha. Jechooti warri gabatee gurraacha gabatee diimaa keessatti argaman kun immoo eenyuuf iyyootuun qoodin uncountable nounii qofaatu dhimma itti ba'uu danda'a yookaan yeroo uncountable nounootatti dhimma baanu isaan kanas dhimma itti baana. Fakkeenyaaf much, a little bit of ishee jettu ofiin baddeetti dhiifama. Lakkoo fakkeenyi tokkoffaan maal jedha? I don't like much sugar in my tea. Ani shaayii koo keessatti sukkaara baay'een barbaadu.
Kanaaf sugar uncountable noun jedhu kana jini durasaa fuuldurasaa gashine jecha much jedhu gashine jechuudha. Yeroo baay'ee how much sugar, how much money wantoota akkasii uncountable noun wajjin gargaaramna jechi much jedhu. I saved a little money last week. Qarshii hammamii akka qusate torban darbe akka qusate kaaddoo kanatti. A little inni jedhu uncountable noun qofa ajjina deema. I saved little money last week. Torban darbe immoo little money. A little yerooma mataasaa danda'e qabxii mataasaa danda'e barumsa keenya keessatti fufee gara fuula duraatti jira waan ta'eef ni ilaalla. Isa kamtu baay'eedha, isa kamtu xinnoodha isa jedhu garuu hojii manaa isiniif haa ta'u isinumti a little keessaa isa kamtu xiqqoo baay'ina qabaa, isa kamtu immoo baay'ee xiqqoodha isa jedhu wal bira qabdanii akka ilaaltaniif akka hojii manaa ho'itti fudhattanii irratti hojjettan gaariidha. Garuu a little uncountable noun qofaa wajjin dhimma itti baana. Amma immoo isaan kana yoo dugda duubatti deebinee waa'ee countable noun keessatti ilaalles fakkeenyuma wal fakkaataa slaayidiidhuma isaan achi bakka kanatti fide waan ta'eef nu rakkisu irra deebineedhuma laaluudhaaf jecha both inni jedhu kun countable nounifis uncountable nounifis hin gargaaru jechoonni addana jala jiran they, some, any, no, a little, a lot of, lots of, enough, plenty of isaan jedhan kun immoo lamaan isaa fakkeenyaaf gaarraatti ol deebinee fakkeenya tokkoffaa yoo ilaalle the dog is barking sareen dutaa jira they gargaaramne dog noun countable ta'e fuula dura they gashine. Lammaffaa irratti the weather is cold weatheriin uncountable dha they jecha jedhu immoo uncountable noun dura gashine jechuudha. They countable noun duras uncountable noun duras gashuu dandeenya. Some countries are rich in natural resources jedhanni kun amma country'n countable noun dha. Kanaafi some jecha jedhu dura gashine gargaaramneerra. I need some money. Money'n uncountable noun dha. Some isa jedhu immoo dura gashine. Any of the tourists can speak Afan Oromo. Amma tourist inni jedhu countable noun dha. Any garuu uncountable nounif gargaaramne. Any of the information is true. Amma informationin uncountable dha. Any garuu uncountable nounif gargaaramne. A lot of soldiers. Amma iddoo kanatti immoo soldierin countable noun dha. A lot inni jedhu kun garuu countable nounif gargaaramne jechuudha. They allocated a lot of money towards education. Amma iddoo kanatti immoo money'n uncountable noun dha. A lot ofin dura gashine uncountable noun wajjin gargaaramne jechuudha. Kanaafi isaan kun immoo lamaanuuf gargaaru. Countable noun qofaaf kan gargaaru jira jechoonni jechuudha. Lamaan isaaniif kan gargaaru jira qofaadhumatti immoo uncountable nounif immoo kan dhimma itti baanus jira jechuudha. Egaa guyyaarraa mata duree parts of speech mata duree jedhu jalatti waa'ee naawnotaa qabxiiwwan 8 jiran keessaa isa jalqabaa waa'ee naawon ilaalaa jirra. Waa'ee naawon immoo naawnota akaakuu adda addaa jiran keessaa hangammaatti 4 ilaallee inni 5ffaan irraa waa'ee uncountable naawonii ture. Barumsi keenya guyyaarraa hangammaatti kan ture fakkaata. Waan na hordoftaniif fayyaa ta'a. Barumsa kana egaa yeroo darbe dubbadheen ture barattoota bira akka ga'u namoota barattoota kutaa garaagaraa baratan bira akka ga'uuf barumsa kana like yoo gootan share akka gootan barumsi kun immoo yeroo yerootti akkasiin qaqqabuufis immoo jaallattaniittu yoo ta'e egaa YouTube irraa subscribe akka gootaniif isin gaafachaa. Gaaffii kamiyyoo qabaattan dhimma giraamerii afaan ingiliziyaan barsiisu kana ilaalchisee teessuma YouTube teessuma emailiyaan bakka kanatti kaa'ee jiruun naquunnamuu dandeessu jechuudha. Waan na hordoftaniif fayyaa ta'a. Yeroo itti aanugaa mata duree keenya material noun isa jedhuun amma deebinee wal arginutti galatoomaa nagaatti tura. Bye bye.